Nageenya araarri fi ayyaanni Waaqayyoo si wajjin haa ta'u. Nagaa akkam jirtu? Sagantaa keenya guyyaarraa barumsa keenya guyyaarraan eegalla. Barumsi keenya guyyaarraa mata duree tooftaa mul'atiin hiiknu irratti barumsa gabaabduu isinii kennina. Mul'ata akkamitti akka itti hiiknu namni kallattii adda addaatiin mul'atan arga. Yommuu rafu bifa abjuutiin mul'anni gara isaa dhufuu danda'a. Akkanumatti illee kallattii adda addaatiin mul'anni Waaqayyoo gara namaatti yommuu dhufu yeroo baay'ee mul'anni kan arginu bifa fakkaattii jechuudha. Wantoonni adda addaa akkamitti waan tokko waan hojjetu argina jechuudha. Anis mul'attoota hedduu natti dhufeetu hiikuun natti dhufee kitaaba qulqulluu yommuu kitaaba qulqulluu dubbisu hiikni isaa kan naa gale hedduutu jiru. Kanaaf namoonni tooftaa mul'ata ittiin hiikkachuu dandeenyu guyyaa har'aa isiniif ibsa jechuudha. Waaqayyo karaa sagalee isaatiin mul'ata waan nutti agarsiisuuf yeroo mul'ata hiiknu akka sagalee Waaqayyootti mul'anni arginu maal akka ta'e baruu yaaluu qabna jechuudha. Waaqayyo yeroo baay'ee mul'ata kan nutti agarsiisu karaa sagalee isaatiin. Sagalee isaa san keessatti wanni arginu kun maal akka ta'e baruu yaaluu qabna jechuudha. Mul'ata hiikuudhaaf. Kana malees wanti mul'ata arginu kun hiika lama yoo qabaate wanti arginu maal akka raawwachaa jiruu fi hariiroo wantichaa fi raawwii isaa irratti hundaa'uu qabna jechuudha. Wanni arginu kun maal akka raawwachaa jiru, wanni raawwatu kuni fi wantichi hariiroo akkamii akka qabu irratti hundoofneet mul'ata hiikna jechuudha. Fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne akka sagalee Waaqayyootti hiika tokko ol qaba. Bishaan waan baay'eetti hiikamuu danda'a. Kana jecharraa argan mul'ata 17:15 fi Isaayyaas 8:7 irratti bishaan mee hiika lama qabaachuu isaa argina jechuudha. Mul'ata 17:15 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin dubbisaa akkana jedha. Itti dabalees ergamichi ana bishaanonni ati iddoo ishee ejjituu teessu argitu immoo namoota baay'ee, tuuta baay'ee, saba baay'ee, afaan baay'eedhaas jedha. Bishaan as keessatti hiikni isaa wanti tokko bishaanoo arge akka macaafa qulqulluu irratti waan baay'eetti fakkeeffama bishaan. Akkasumas Isaayyaas irraa ilaalla. Isaayyaas 8:7 irratti kanaaf kunoot gooftichi ati mootii Asurii fi ulfinni isaa hundumaa warra bishaan laga Efraaxiis isa humna qabeessa fi isa baay'eetti fakkeeffamu sanii irra ni yaasa. Isaan akka bishaan guutee manni irra dambala'ee qarqara isaa irra dhangala'uuti. Bishaan as keessatti mul'ata 8:7 kanarratti waan baay'ee laga Efraaxiis lagni Efraaxiis guddaa waan ta'eef bishaan baay'ee qaba. Isatti fakkeeffama jechuudha wanni mul'ata asirratti arginu. Kana malees bishaan hafuura qulqulluutti ni hiikama jechuudha. Namni yeroo baay'ee bishaan arguu jedha hafuura qulqulluu jedhaniiti. Garuu bishaan taatee waan saniitiin wal bira hin qabin mul'annii fi wanti argamu kun maal akka hin ta'in wal bira qaban hiika lama waan qabuuf yommuu hiikame wantichi arginu kun akka sagalee Waaqayyootti maal akka ta'e hiika lama hoo qabaate akka sagalee Waaqayyootti hiikni kun hariiroon isaanii amma wanna inni raawwachaa jiru isaa wal bira qabnee hiikuu qabna jechuudha. Amma immoo mee fakkeenya adda addaatiin mul'anni akkamitti akka hiikamu waliin ilaalla jechuudha. Fakkeenya mul'ata fudhannee mul'ata tokko koffaa mul'ata kana naatu arge jechuudha. Maalan argaseeti? Bineensa gurraacha guddinni isaa hamma adurree ga'uun ari'aa ture. Bineensi kun achi as na jalaa miliqaa turte. Bineensi kun bishaan ciisaa tokko keessa na jalaa seene jechuudha. Bishaan ciisaa tokkotu jira achi keessa na jalaa seene. Yeroo kana ani
kallattii kanaan hoon deeme gisee dura as miliqxii bishaan kana kallattii adda addaatiin na jalaa ugdi. Kallattii adda addaatiin na jalaa ugdi. Ana asiin oolitti kallattii asiin miliqxee achi miliqxee ugaa turte. Achumaan bishaan ciisaa kana keessa Museentu meeshaa lolaa hidhate tokko dhufe jechuudha. Bineensi kun itti gadi lixxe. Namtichi meeshaa lolaa fudhate qabu kun dhufeetoo meeshaa lolaa jechuun akka shugguxii wayii natti agarsiisa. Nama dhugaan arga laalamma asirratti jechuudha. Abjuu koote. Bishaan san keessatti bineensichatti gad tokkose. Bineensichatti yommuu gad tokkosu bineensi sun bishaan san muuxuut gootee ta'u dhugdee fixxe. Achitti gad ajjeese jechuudha namichi laa. Amma asirratti bishaan kana mucuq gootee fixxe. Bineensi jechuun achitti ajjeese. Sagalee bineensi kun cimaadha jedhuun dhagahe. Bishaan kun hunda dhugdee fixxee jedhuun dhagahe laa sagaleedhaan. Mul'ata kan argee torbee tokko booda hojjetaa wangeelaa waldaa keenyaa gara fuulduraatti na waamee naaf kadhate. Kana booda mul'ata biraan arge. Mul'annichis boorsaa kiyya lafa gogaa irraan godhe. Bineensi bishaan baay'ee saffisaan dhufee boorsaa kiyya dhoofe. Anis karaa dhiphaa natti toluun boorsaa kiyya guuttadhee baafadhe jechuudha laa. Asirraa bineensi gurraacha adurree ga'u kunii fi bishaan hiika mul'ata kana mee amma tokko ilaalla jechuudha. Hiika mul'ata kanaa akka macaafa qulqulluutti mee hiika bineensa gurraachaa. Bineensi gurraachi jechuun kun inni gurraacha fardatti mul'ata 5 6 haga 7 yeroo hoolichi mallattoo isa sadaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan kootu jedhu nan dhagaye. An achi ilaalee farda gurraacha tokkoon arge. Inni fardicha irra taa'ee madaallii of harkaa qabaa ture. Yommus an wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudhaa qamadii safartuu xinnoo tokko gatii dadhabbii guyyaa tokko, garbuu safartuu xinnoo 3 gatii dadhabbii guyyaa tokko godhe ejersaa fi muka ejersaa garuu hin miidhin kan jedhu dhagaye jechuudha laa. Hiikni bishaan ciisaa dhugdee fixxee kun maal akka ta'e mul'ata 17 15 irratti hin argina jechuudha. Itti dabalees ergamichi anaan bishaanonni ati iddoo ijjituun teessu argitu immoo nama baay'ee, tuuta baay'ee, saba baay'ee, afaan baay'eedha jechuudha. Asirraa maalan arge? Qabeenya baay'een arga jechuudha. Wanti baay'een, bishaan baay'een. Kanaaf kunoo gooftichi mootii Asurii an jedhu ilaalan duratti isinii ibse sanii. Bishaan baay'een, bishaan nama keessatti maalitti fakkeeffamu? Abaarsa jechuudha. Abaarsa sanyiin dhufu qabeenya kiyya. Bifa laa abaarsa santa bifa biilicha humna bakka bu'u fardi jechuudha. Na jalaa dhugee fixe. Qabeenya baay'ee jechuudha. Meeshaan lolaa amma namtichi qabatee deemu kun hafuura qulqulluun hin arga jechuudha. Efesoon 6:11 irratti haxxummaa seexanaan mormuu dandeessan mi'a lolaa kana Waaqayyoo guutumatti dhaayi. Laa asirratti namichi kan hidhatee jiru shugguxii yookiin meeshaa lolaa isa fiizikaalii qaama keenya hin arginu hin ta'in isa hafuuratiin jechuudha. Bineensicha rukutee ajjeesuu danda'u laa. Asirraa maal hubanna seeti? Namni tokko nama laa ka'ataniif aga fe'e ka'anneef seexana mo'uu hin dandeenye. Tooftam seexanatti immoo meeshaa lolaa isa haxxummaasaa ittiin cabsinu sana hidhachuudha. Amma nan kadhaa woon kadhu achuma deemtii hin deebitii achi deebtii hin deebitii. Ani humna kiyyaan ka'ataan cabsuu hin dandeenye. Namni meeshaa hojjetaa wangeelaa kun meeshaa lolaa waan hidhatee haxxummaa humna sanarraa rukute jechuudha. Akkanatti hiikama. Kanaaf yommuu mul'ata hiiknu laa sagalee Waaqayyoo irratti hundoofnee hiikuu qaba jechuudha. Sagalee Waaqayyoon hundeemin ijumaa hafuuratiin hiikuun hin danda'amu. Sagalee Waaqayyoo irratti maal akka bakka bu'u wanti arginu kun sirriitti mul'ata lammaffaa ilaallamoo. Mul'anni lammaffaa immoo
an sababa adda addaatiin amantaa makaana Yesuus ture jalqaba jechuudha Adaamarratti. Sababa adda addaatiin kan amantaa makaan irraa gara mulu wangeelii Awwaash Malkaasattiin eegale jechuudha waaqeffachuu. Kadhata keessa jechuudha yommuu kadhan sumaaf sagada ji'a tokkoo bu'eessatti Waaqayyo mul'ata isa lammaffaa kana natti argatte. Amantoota waldaa kiyya duraanii yeroo isaan waaqeffatan guutummaatti natti agarsiise jechuudha. Eecha keessa waldaa warra guutuu wangeelaa duwwaa waaqeffadhu jechuudha. Achumatti kadhu Waaqayyo natti agarsiisa. Waldaa kana keessa namoonni sadii qofti imimmaan dhangalaasanii waaqeffatu. Maqaan namoota kanaa sadii tokko jaarsa waldaa keenyaa kan ta'e Obbo Abdii jedhama. Hojjetaa Abdiin kun Gizeessan jaarsa waldaa walitti qabaa jaarsa waldaati. Akkasumas hojjettuu wangeelaa kan taate wangeelaawwan Tsiyoonii fi ana ture jechuudha. Namoonni kun dhimma tokkotti waaqeffatu. Namootuma waaqeffatan kan waldaa warra makaana Yesuus boolee Adaamaa natti agarsiisa. Kanan dura waaqeffatu. Isaan keessa namoonni sadii irra laa imimmaan isaanii irraan cuccubee yeroo kadhatan natti agarsiisa. Namoonni hafan immoo ni waaqeffatu malee akka namoota kannii imimmaan dhangalaasanii hin waaqeffatan. Hiika mul'ata kanaa akka sagalee Waaqayyootti yeroo naaf hin galle gizee duraatiif yommuu barbaadu sagalee Waaqayyoo irraa hin argadhe jechuudha. Hiikni mul'ata kanaa an kan arge haala waaqeffannaa waldaa keenya duraanii keessaa namoonni imimmaan dhangalaasanii fiif isa jiran foon keessa dhangala'u. Ija isaanii foonii keessaa dhangala'u. Garuu ijji keenya foonii kun akka macaafa qulqulluu garaa keenya bakka bu'a. Imimmaan dhangalaasu akka macaafa qulqulluutti gadduu mul'isa. Haala macaafa qulqulluutiin mul'anni kun yeroo hiikamu namoonni garaan isaanii baay'ee gaddee osoo jiruu Waaqayyo waaqeffatanidha. Isa hojjarraa argan faarfannaa 126 5 jaarratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif hin dubbisa maal jedhasiiti. Warri imimmaan dhangalaasanii sanyii facaasan sagalee gammachuu dhageessisanii ni haammatu. Inni sanyii facaasamu baatee bu'aa adeemu bissii baatee sagalee gammachuu dhageessisu deebi'uu ni gala. Maatewos 5:7 irratti warri garaan isaanii gadde haa gammadan isaan jajjabina hin argatu. Namoonni sadeen kun akka sagalee Waaqayyootti wanti baay'een wanti oduu gaddisiisu waaqeffatan jechuudha. Wanti baay'een oduu isaanitti hin tolin, wanti baay'een kallattii adda addaatiin dhiibbaan isaanirra oduu jiru jechuudha. Anillee dhiibbaan irra jiru gizee san nan beeka. Garuu kan jaarsa waldaa kan ta'e Abdii fi wangeelaawwii Tsiyoon hin beeku malee kan ofii kootii nan beekaa. Waaqayyo warra gadde warra nootarra garaan keenya hin gadde guyyaa tokko ba'aasni keenya akka jiru sirritti sagalee Waaqayyoo irraa illee hubachuu qaba. Kanaafuu har'a dhiibbaan adda addaa dhiibba waldaa keessa jiru homaatti oduu hin dabalin isa baattachuun ba'aa keenya baattachuun gama keenya jechuudha. Mul'ata sadaffaa immoo ammallee nan arga jechuudha gizee tokko. Mul'anni sadaffaa maal aseeti? Naannoo istaadiyoomii Boqojjii itti gamoo irra caala fuullee irraa ijaarame natti agarsiisaa ture. Gamoo kana irratti barreeffamni kan keessan jedhu barreeffame. Amma hiika barreeffama kanaati. Kan keessan jedhee barreeffame. Ani immoo silaa gamoon kun naan ijaarame kan kooti akkamitti kan keessan jedhee baay'ee mataa kiyya keessa deddeebi'ee baay'ee naagaluu didee tanan mataa kiyya keessa deddeebi'aa ture jechuudha. Gamoon kun maaliif kan keessan jedha? Gaafii jedhu natti uumame. Haa ta'u malee akka macaafa qulqulluutti namni amantaa kiristaanaa hordofu tokko qabeenya dhuunfaa isaa hin qabu. Maaltu nuuf galuu dideseeti? Hojii ergamtootaa 4:32 namoonni amanan hunduu warra garaa tokkoo warra yaada tokkoo ture. Isaan keessaa tokkollee qabeenya ofiisaatti hin jenne. Qabeenyi isaanii hundi kan walii isaaniiti. Ani lama jecha waa'ee sagalee Waaqayyootiin qabeenya akkam akka ta'e waan hin hubanneef maaliif akkana jedhama jechaan ture. Garuu akka sagalee Waaqayyootti qabeenyi kan keessan kan keenya kan waliiti jechuudha akka seera kiristaanaatti. Garuu yeroo barsiisan tajaajiltootumaa ta'anii wangeelaawwii ta'anii
paastarii ta'aniitu iddoo kana bara kakuu akka seenaa of waggeela bara kakuu bara hojii ergamtootaa keessa qabeenyi ergamtootaa kan walii isaanii bara amma bara waldaa bara keenya kan keenyaa miti jechaa jiru. Maaliif hiikni isaanii waan hin galleen akka seeratti akka sagalee waaqayyoo kanaatti deemnu waldaan kiristaanaa eebbishii baay'ee tana baay'ee eebbifamne har'a waldaan akka sagalee waaqayyootti akka jechaatti deemuu isne sagaleeyyuu akka nutti tolutti hiikkachaa jira jechuudha. Akka sagalee waaqayyootti qabeenyi kan walii jechuudha. Wanta qaban hunduu bara hojii ergamtootaa sagalee waaqayyoon jijjiirra. Akkuma sanitti itti fufa jechi waaqayyo waldaan akkuma bara hojii ergamtootaa san malee waldaan kallattii tokko jijjiirrantees seenaa ta'eeti miti hojiin ergamtootaa. Hojiin ergamtootaa akkuma duraa sanitti jechaa ture. Mul'ata arfaffaa kana kitaaba biraarraan dubbisan nama biraa jechuudha. Mata dureen isaa aboo amanaa jiru eebbisaa baay'isaa afaan oromootti hiikameerraan dubbise jechuudha. Barreessaan kitaaba kanaa dhukkuba onnee dhukkubsatee ture. Waa'ee dhukkuba onnee kana ka'achaa ture. Gaaf tokko galgala abjuun arge jedha barreessaan kitaabichaa jechuudha. Eebbisaatii kee kitaabichaa barreessaa lammii biyya Ameerikaatii namtichi barreessa. Abjuun isaas inni tajaajila tokko tajaajilaaf dirree kubbaa tokko irra deemaa jira natti fakkaata jedha. Dalgee dirricha irra utubaalee dhaabbatantu jiru. Osuma waliin haasa'aa deemanii tajaajilaa wajjin deemu sun utaalee ilaali naan jedha. Akkuma garagalee ilaale leencota baroodaan kan nama sodaachisan arge jedha. Laal barreessichi. Namichii fi ani fiiguu eegalle jedha. Jalaa ba'uu hin dandeenye. Maqaa Yesuus mormuu eegalle jedha. Aadaa gara koo dhufe jedha. Miila koo fuuffatee homaa xiyyeeffannoo tokko duunatti hin kennin caacutii adurree fiigee sokke jedhee barreessetti mul'ata isaa kana. Barreessaa kanatu haala kanaan mul'ata akkanaa arge. Namicha kanatti sagalee Phexros tokkoffaa Phexros 5:8 irra gara isaa dhufe jechuudha. Sagalee waaqayyootu gara isaa dhufe. Sagalichi Phexros tokkoffaa Phexros 5:8 maal jedha? Of qabaa dammaqaa seexana hamajaajii keessan akka leenca beela'uutti aadaa naanna'uutti nama liqimsuu barbaade ni naanna'a. Namni kun akka dhukkuba onnee irraa fayye mul'ataan arge jechuudha. Laala sirraa waan nu badhu. Seexan hamajaajiin diinni isaa akka isa ari'aa ture. Inni immoo aboo akka irratti hin godhan sagalee waaqayyo jechichuma kanatu fakkaatti hangara isaa dhufe jechuudha. Waaqayyo haala kanaan namatti agarsiisa. Kanaaf yommuu mul'ata argitan akka sagalee waaqayyootti akka jecha waaqayyootti toon hiikkatiin mul'aticha akkuma waan fo'ii foonii kechaniin argitanii isinitti fakkaata. Nama mul'ata duraa hun arguudha. Dhuguman bineensuma arga. Bineensa xiqqaa jechuudha. Farda gurraacha xiqqaa fardichi adurree ga'u kana asiin miliqee achiin miliqe. Akka ijuma foonii kiyyaan argeettiin arga. Garuu akka kitaaba qulqulluu irratti wanni kun maal jette kitaaba qulqulluu irratti toon hiikkan mul'ata hiikkachuu baay'ee rakkoodha. Kanaaf yommuu mul'ata hiikkattan tooftaa kana fayyadamuun baay'ee gaariidha jedha. Sagantaa keenya barsiisa kiyyarraa kanaanin xumuraa. Laayikii, sheerii, sabiskiraayibii gochuun dagatinaa. Dhaggeeffattoota keenya yuutuubii kana guddisaa. Yuutuubiin kun fedha waaqayyoo malee dhaabbanne akka guddachuu ergixanyaa akka guddatu nan beeka. Garuu yeroo isaa akka gabaabsatu sirriitti dhaga'umaa dhaggeeffadhaatii sabiskiraayibii godha. Hagammaa haalli inni irra jiru gaarii ture. Namni viidiyoo 3 daawunloodii goonan sabiskiraayibii 500 irraa barbaada jechuudha. Guddachuudha. Kanamicha daawwannaa isaatillee haala gaariirra akka jiru beekamaadha. Kanaaf nagaan turaa nagaa waaqayyooti.